Viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtan koomentii jalatti gaaffii baay'ee kan na gaafattan, yeroo baay'ee irra deddeebitanii na gaafachaa kan jirtan gaaffii keessa isinii deebisuuf dhufeen jira. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa qabaattanii eegamtanii yeroo kana geessan jecha. Viidiyoo kana laayik sheer godhaayi. Akkasuma immoo warroonni har'a mana koo dhuftan maamila koo ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Ijoollee baay'een gaaffii baay'ee kan na gaafattan koomentii jalatti kanan ilaalu. Gara Itoophiyaa galuudhaaf karoora kan qabdan jechaadha. Waa qabattanii galuu kan dandeessan. Akkamittiin galaa akkamittiin qabadhee galaa kan jettanii gaaffii na gaafattan ijoollee baay'ee keessantu jira jechaadha. Gidduu darbeef xiqqoo ishii waayifaan koo ibsaa naaf hin jiru waan ta'eef ibsaan na biraa badee ture. Sila saniitiif irraa bade malee sila qaata isinii deebisa jechaadha gaaffii keessanii. Ijoollee baay'een qabaa. Birrii doolaara 5,000 of harkaa qaba, 1,000 of harkaa qaba jettanii kan na gaafattanii akkamiin godhaa? Biyya galuudhaafan jira guyyaa muraasa naafee jettanii gaaffii kan na gaafattan. Dhaggeeffadhaa. 5,000 dhiisatti 10,000 1,000 odoo baattanii galtanii namni isin gaafatu Itoophiyaa keessatti tokkollee hin jiru jechaadha. Boolee keessatti maaltu narra gaa birrii kana yoon qabadhee gale jettanii kan na gaafattan isiniifan deebisa. Birrii amma barbaaddan yoo qabattanii galtanii namni isin gaafatu hin jiru. Garuu isin qabannaa toshaa. Hoggaan isiniin jedhu shaanxaa keessan kan harkatti baattan, ishii harkatti baattan ishii xiqqoo jechaadha. Ishii keessa yoo kaawwattan bilbila keessan tokko wajjin namni isin gaafatu hin jiru. Bilbila lamas yoo baattan waan bilbila namni isin gaafatu hin jiru. Innaa birrii keessanis immoo namni isin gaafatu hin jiru. Birrii yeroo baay'ee ijoolleen keenya kan ittiin nyaataman maal seetan? Boolee keessa yeroo gahan kottu nuti si zarazzaraa jedhanii achi keessatti ijoollee nama burjaajessu yookaan nama raatesu jechaadha. Yeroo xiyyaara irraa buutasan isin dadhabdanii jirtu waan ta'eef hundumtuu kottu yoo birrii qabaatte natu si zarazzaraa birrii hammanaa siin jedhu. Olkaa waa'ee karaa halaatiin hin jedhamu. Karuma mootummaatiin achi keessa jira. Gaafa isin alatti gadi baatan immoo kottaa birrii natu isin zarazzaraa karaa halaati isin hin jedhu. Duuriyyoota warroota akkanaa gubbaarraa of eeggachuun isin barbaachisa jechaadha. Sababiin isaa nama gaarii isinitti fakkaatee kottaa dheessitti siqee birrii guddaadhaan isin zarazzaraa kottu dheessi fuudhee deemee waarrate birrii keessan asii warasuu danda'a. Akkasuma immoo birrii Itoophiyaa ture jira jijjiiramee jira jechaadha. Ani amma yeroon dura deemuu fi yeroon deebi'ee ittoo galu birrii natti jijjiirame 200 duudaa sun hin jiru. Bakka hundumtuu natti jijjiirame jechaadha. Isuma beektanii lakkaawwattanii fudhachuu hin dandeessan. Birrii keessan qabattanii galuu dandeessu. Akka barbaadanitti jechaadha dhofkattanii. Dhofkuu wanni birrii isin gaafatan hin jiru. Eenyutu shaanxaa keessan gurguddaa haka isin qollofattanitti akkasumatti Itoophiyaa isinii dhufa akkasumatti fudhattu jechaadha. Namni qulfii isin jalaa banu hin jiru. Achi keessa godhadhaa isiniin jechuu koomiti. Isin kan keessa godhattan yoo isiniif danda'ame shaanxaa ishii xiqqishuu kinoo dugdatti baatan sanallee bitattanii ishii keessa naqachuu dandeessu. Namni isin harkaa fuudhu hin jiru waan ta'eef. Ishii xiqqoo kun ijoolleen faattiin barumsa barattu jirti miti. Ishii keessa birrii keessan uffataan dadachaaftanii kaawwattanii keessa yoo kaawwattan eenyullee taanaan ija keessan harka keessan shaanxittii gubbaarra hin ooftanii akka barbaadanitti qabattanii galtu jechaadha. Sodaan tokko hin jiru. Namni birrii keessi gaafatus hin jiru Itoophiyaa keessatti. Gara isa biyya Arabaa keessatti yoo ta'eyyuu birrii ammana baatta maal baatta jedhee namni si gaafatu hin jiru. Soba ijoollee baay'een ittiin miidiyaa isaanii guddifachuudhaaf jecha birrii ammana malee baatanii hin galan gara Itoophiyaa jedhu. Waan akkasiin argine innis baadhee galee jira. Ijoollee baay'ee nana wajjin gales immoo ijoolleen birrii baay'ee qabatanii galan hin jiru. Egaa wantooti akkasii tokkollee hin jiru siniin jedha. Sobadha. Wantoota akkanaa kana hin dhaga'inaa birrii keessan qabadhaa seeran qabadhaa qabannaa bichaa toshaa. Maaliif hattuun hin jirti waan ta'eef isiniin jedha. Yeroo achi as Itoophiyaa geessan immoo birrii keessan akkuma argitaniin achi keessatti hin jijjiirratina. Fudhaati galaati tasgabbaati ijoolleedhaan wal baraati abbaa barbaade anumti yoo abbaa barbaade warra isin jijjiiruu danda'u karaa halaatiinis ta'e karaa mootummaati isin hudhattanii jijjiirrattu. Karaa alaati yoo ta'e immoo ijoolleen jiru waan ta'eef ijoollee isin geessan isin kennanii birrii isaanii isinitti kennanii birrii keessii biratti isii kennanitti doolaara keessirraa fudhatanii birrii ati biyya Arabaatti fidde sirraa fudhatanii
si herreeganii warrataniit ati akkaawuntii kee irratti kan kee galfattee isaanii kennita. Kuni hannu hin jiru jechaadha. Wanti kana keessatti siin gowwoomsu takkitti hin jiru. Of eeggannoo barbaachisa jechaadha. Birrii keessan hin agarsiisnaa malee amma barbaadde baadhattaadhitti galaa jechaadha. Maaliif gaafa biyya kana keessa seenan biyya kana keessatti waan baay'eetu nama qunnama waan ta'eef waan ta'e of dhoksaa bilbila keessanii dhokfadhaa. Keessattuu bilbila ofii dhokfachuun barbaachisaadha. Qarshii ofii dhokfachuun barbaachisaadha. Attuun tokko duriyyaan tokko yoo sin argite sinirraa fuudhuu dandeessi. Akkasuma immoo amma maatiin keessa sinii dhufutti gibbii sana keessaa hin bayinaa jechaadha. Ijoolleen baay'ee gaaffii akkasii waan na gaafattaniif gibbiidhuma keessa taa'atii hoggaa maatiin keessan dawwaladhaatii hoggaa banyuyyuu birrii keessanii birrii xiqqoodhaan baafattanii achuma keessattiyyuu maatii keessatti dawwalattanii yeroo isaan achi geenye isiniin jedhan qabattanii warrattanii shaanxaa keessan qabattanii isaan booda maatii keessan bira dhaqxanii maatii keessan wajjin hin galtu. Akkanuma baatanii barrii gubbaarra gaafa sin dhaabattan barrii gubbaarraan akkas gadi baanaan poolisiin hin jiru. Uummanni hundumtuu maatii isaanii eeggatu jira. Kan immoo bakka duriyyoon achi keessa hattuun achi keessa hin jirti waan ta'eef achi gubbaarratti of eeggannaa sin barbaachisa. Isin dadhabdanii waan deemtaniif ijoolleen tokko xiyyaara gaafa yaabbatan makiina gaafa yaabbatan jireenyi isaanii kun hin dadhaba jechaadha. Gaafa dadhabdan dadhabbinatii keessa san gaafa sin argan waan ta'e sin tuqanii warratanii odoo sin hin beekin waan sin qabdasa waan sin hoggaa meeqa xaarrattanii walitti qabattanii gara maatii keessanitti galuudhaaf karoorsitan sana daqiiqaa xiqqoo keessatti sin harkaa fuudhuu danda'u. Akkaataa itti sin harkaa fuudhan illee hin beektan hin argitan jechaadha. Innaa kanaaf isin of eeggannoo guddaatti godhachuutu sin barbaachisa obboloota kiyya isiniin jedha. Inni kun dhaamsa kiyya. Ijoollee baay'ee waan achi keessatti irra ga'e waan hin beekuuf jechaadha. Innaa of eeggannoo guddaa sin barbaachisa isiniin jedha. Of eeggannoo sin barbaachisa akkasumaan immoo bakka namatti ississiqinaa achi keessatti ississiqinaayi warra wajjin biyya Arabaatii dhuftanitti yoo siqxan malee isaan kaanitti akkasumaan itti ississiqinaa. Maaliif dabarsanii sin kennuu danda'a waan ta'eef gaafa waan tokko sin irratti argan hiriyootuma wal bukkee teessanii barcuma wal bukkee teessaniitu xiyyaara wajjin yaabbattanii dhuftanittu borsaa keessanii ishee harkatti baattan sana ittiin argisiifatina. Maal beektu hinuu dabarsitee sin kennuu dandeessi isiniin jedha. Of eeggannoo guddaa ijoollee shamarranii biyya Arabaa sin barbaachisa. Kanaafuu warroonni gaaffii akkasii na gaafattan iki gaaffii keessa sin deebiseen jira. Obboloota kiyyaa isiniin jechuun barbaada birrii keessan akkatti qabattanii galuu dandeessu wanti sin dhorku hin jiru. Qabannaadhuma tolfadhaa malee namni birrii keessi gaafatu hin jiru. Meeqa baattaa kana baattaa sin jedhani namni sinitti dubbatu tokkollee hin jiru isiniin jechuun barbaada. Baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja waan argee fi waan dhaga'e irraa kunooti isiniif deebiseen jira. Gaaffii keessan isiniif deebiseen jira. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa yeroo gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo biraatiin amma walitti deemnutti jaalala waaqayyoo ta'e isiniin jedha. Innaan laayikii gochuu hin dagatina. Laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira gahaa waan ta'eef yaada qabdaniif immoo komii qabdan yoo qabaattan koomentii jalatti naaf kaa'aa immoo gaaffii keessa isinii deebisuudhaaf immoo qophiidha isiniin jedha. Baay'ee sin jaaladha yeroo gaarii turtii gaarii baay'ee turtii gaarii. Ciao.